Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee sagalee Waaqayyoo lafa kanarratti dubbadheen yookiin sagalee Waaqayyoo iddoo kanarratti erga dubbanne yookiin immoo erga dhageenye booda deebineen kadhannaa Waaqayyoo jirra jira. Akka jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa kutaa kana. Iyyesuus otoo darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii Iyyesuusin gaafatan. Iyyesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef miti yookiis abbaa isaa fi haadha isaatu cubbuu hojjeteef miti. Isa fayyisuudhaan hojii Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee. Hojii isa na ergee guyyaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokko illee hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'u. Biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Iyyesuus akkuma kana jedheen lafatti dhufee ancufa isaatiin biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namaatti dibe. Ija namichaatti dibe. Namichaanis dhaqi laga Sili'oom bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Sili'oom jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiin argaa deebi'ee dhufe. Olloonni isaa warri kana dura otoo inni kadhatu argan, inni kun namicha isa taa'e kadhachaa ture miti jedhanii gaafatan. Namoonni kaan eeyyee isuma jedhan. Kaan immoo lakkisaa hin fakkaata malee isa miti jedhan. Namichaan yommus ani isa jedhe. Namichi immoo iji kee lachuu attamitti siif banamere jedhanii isa gaafannaan. Kana irratti inni namicha isa Iyyesuus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachuuttu biyyoo anaaf dibe. Gara bishaan Sili'oom dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhee anis dhaqee dhiqadheetan arguu danda'e jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo inni eessa jira jedhanii isa gaafannaan. Namichi garuu ani hin beeku jedhee deebiseef jedha. Mee ol kaanee harka keenya ol kaafnee kadhannaa. Egaa dubbii Waaqayyo reebisiyaa reeleleelebehenemes ol kaasaa harka keessan gara Waaqayyootti. Sirriitti ol kaasaa harka keessan. Gooftaa Waaqaaf lafaa jabaa hundumaa dandeessu galanni siif haa ta'u. Ati guddaadha, ati jabaadha, maqaan kee ol ulfaatu. Lafa irrattis samii irrattis aboo kan qabu si duwwaadha, maqaan kee eebbifamu. Qulqulluu jedhanii ergamoonni kan siif sagadan eeyyee ati qulqulluudha si haa galatu. Wanjoo cabsuuf gidduu keenya jirta si haa galatu. Ba'aan nurraa buusuuf gidduu keenya jirta si haa galatu. Amma kunoo harka ol kaafnee si kadhanna. Araara nuu godhi. Araara nuu godhi. Ilmi namaa yakkaan guutuudha, badeen guutuudha, balleessaa qabna, cubbuu qabna. Yeroo cubbuu qabudha, araara nuu godhi. Cubbuun keenya fayyisuu kee akka hin beekne, illee kee akka hin beekne, guddummaa kee akka hin beekne nutti araarami. Araara nuu godhi. Eega keetii yakkineerra araara nuu godhi. Nama dhiibneerra, nama jibbineerra, nama hamanneerra, obbokeetti nama ciqilleerra araara Yesuus. Egaa nama waa baay'ee dubbannee si gaddisiifneerra araara nuu godhi. Amma garuu waa tokkoon si kadhadhaa. Amma sagantaan kun jalqabee xumuramutti qilleensi kun maqaa Yesuusiin bilisa haa ba'u. Bilisa haa ba'u. Roobni iddoo jiru qabeera maqaa Yesuusiin samii kana keessatti. Qabeera samii kana keessatti maqaa Yesuusiin. Harka ol kaasaa argineerra tolli roobu guyyaa baay'ee Waaqayyo qaxeennaa kutu. Qabeera roobni kun maqaa Yesuusiin haa qabamu. Sagantaa kana jeequudhaaf ergame taanaan qabeera samii kana keessatti. Warri samii kana keessa deemanii hojjetan ergamoonni seexanaa dhayeera. 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 Dhayeera maqaa Yesuusiin. Harka ol kaasaa orraazila bahasiyaa. Akka namni hin fayyine bakka lubbuun dhufee ni qabneef. Akka lubbuun bilisa hin baaneef lafti kun lafa fayyinaati. Guyyaa kana eegee rooba kan midhu qormaata garaa garaan nama kan hambisu rukuteera jawwichi maqaa Yesuusiin haa rukutamu.
Arcol Casami, Rebasia, Reledemes, Relasia, Willa Bahas, Arcol Casase, Guyota Bayan against Sanitu, say, and Sagantaka Ranama Ambisudaf, one thing looked to buy in against Sanitu Lepacanet. Haragaruata Kodopatani, Samikana, Lepacana of Neramaka Yesusi. And the other case, Sagagachin Ramaka Yesusi. Jenny legally Richatuato Maka Yesusi, Nora. Kotankuni, Kaletuman Kanini Dubato, Yadake Sadna Ergisa, Wae Nama Jama to Kodubata, Namni Jaman Kuni, Alota Isati Kase, Yokinimo, Barasagu to Jama Ekan Alate. Namni Kun. Yero keessa jaameetoon taane dhalootuma isaati kaasee ifa kan jedhame nargine yaada keessa na ergisa yeroo xinnoon lallaba waan ta'e ifa kan jedhame namichi kun arguu barbaada baay'ee ifa arguu barbaada sababbiin isaa namni ifa jaallata malee dukkanan jaallatu namichi kun fayyuudhaaf yookiin immoo ifa arguudhaaf baay'ee barbaada ture haa ta'u malee jaamummaan umurii isaa guutuu irratti lakkaa'e namni kun garaa haadha isaati ba'ee gaafa dhalatu kaasee jaamaadha. Hijji isaa waan argu nama adda baafachuu hin danda'u. Hollaan beeku firan beeku kan inni beeku yoo jiraate sagalee nama adda baasee beeka malee namni kun waan hamaaf gaarii ijaan arguu hin dandeenye. Haa ta'u malee namichi kun jaamee yookiin immoo jaamummaan dhalatee otoo jiru nama dhaloota isaatii kaasee jaamaa ta'ee dhalate kana namni hiikuu danda'u hin jiru. Sababbiin isaa namni dhaloota isaatii kaasee jaamee mana yaalaa yoo geessitan manni yaalaa ija banuu danda'u hin jiru. Eessayyuu yoo deemtan manni yaalaa waa'ee ija kaasuu otoo hin barbaade ispeeshaalii yookiin immoo nama baay'ee dandeettii ija yaaluu qabu bira too geessitanii nama ijji dhukkubu tokko qoricha kennuu danda'a. Kan kanarraa hafe waa'ee ijaatiin furmaanni hin jiru waan ta'eef namicha kana haati abbaan firri rakkinuma isaa baatee haa ta'u jedhanii dhiisani. Haa ta'u malee namicha kanaaf furmaanni kan inni jiru eessa akka ta'eef jara kanaaf hin galle garuu furmaanni namicha kanaa harka eenyu jira yoo jettan harka Iyesuus nama Naazreet isa dukkana ibsuu danda'u isa naafa diriirsuu danda'u isa jaamaa banuu danda'u isa dhukkuba namarraa kaasuu danda'u isa ba'aa namarraa gatuu danda'u harki Iyesuus akka isa furu waan beekaniif Iyesuusin eeggatu ture. Namoonni baay'een rakkina isaanii keessatti Iyesuusin kan isaan eegan yeruma isaaniitti waan isaaniif dhufu barbaada namni. Sababbiin isaa gaafa rakkattan gargaaramuudhaaf ariifattu, gaafa rakkattan hiikamuudhaaf ariifattu, gaafa rakkattan akka wanti baay'een gargaarsi isinii ta'uu hin barbaaddu. Namichi kun gargaarsa barbaada. Umurii isaa guutuu garuu jaamummaan otoo jiru guyyaa tokko Iyesuus adeemsa gara namicha kanaa dhaquu jalqabe. Rebasia, relelelevehenemes. Namichi kun ifa barbaada. Akka nama ollaatti arguun barbaada. Akka obbolaa arguun barbaada. Garuu namicha kanaaf furmaanni isaa eenyu harka yoo jettan nama bira hin jiru. Akka ammaatti osoo isinii kaasee waa'ee ijaatiif adulaalotti yoo dadhabdan bishooftuu dhaqxu, bishooftuu yoo dadhabdan finfinnee dhaqxu namni danda'amu immoo biyya alaatti isinii barreessu. Biyya alaatti otoo isinii barreessanii waa'ee ija uumamaa kana uumamaan jaamee namichi waan dhalateef namni furuu danda'u tokkoyyuu dhabame. Maalan jedhe namni furuu danda'u tokkoyyuu dhabame. Maaliif namichi jaamaa ta'ee dhalate waan ta'eef falan qabu jedhanii taa'aniiru. Yeroo tokko rakkinni waggaa sirratti lakkaa'uun rakkinni bara sirratti lakkaa'uun dhaloota keetii umurii kee hunduma rakkinni si faana deemuun si faana afamiti. Amma Yesuus si bira ga'uutti. Hin dhageenye amma Yesuus si bira ga'uutti. Harka kaasee fudhu amma Yesuus si bira ga'uutti. Wasiila keessuma kee jenne amma Yesuus si bira ga'uutti. Kan itti gangalchitu sun amma Yesuus si bira ga'uutti. Kan itti dhiphattu amma Yesuus si bira ga'uutti. Namichi kun amma Yesuus isa bira ga'uutti jaamummaa isaa baatee taa'e dirqama waan ta'eef. Seenis dirqama sirra taa'e rakkinni kun. Har'a garuu waa tokko natti meera afurri qulqulluu rakkina keetti furmaata kan kennu ana siin jechaa jira Yesuus. Oh la bahasiya harka ol kaasaa amma afurri waaqayyo waan natti hima waan waggaa sirratti lakkaa'ee furmaata kan kennu ana bira jedha Yesuus. Bira kee bira miti ana bira jedha Yesuus. Waajjira mootummaa miti na bira jedha Yesuus. Furmaanni koo Yesuus bira jedha iyyaati.
Basa dubbadha sagalee furmaanni koo Yesuus bira jira jedha.